Akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii chaanaalii Burqaatik. Viidiyoo kana irratti ammoo paaswoordii kompiitara keenyaa yoo daganne akkamittiin riiseet gochuudhaan irra deebinee kompiitara keenyatti fayyadamuu akka dandeenyu waliin ilaalla. Amma akkuma agartan kana administreetor moodiidhaan jira. Sa'aatii kanatti paaswoordii yeroon itti galchu the password is incorrect naan jedha. Irra deddeebiidhaan passwordii garaa wayita yaadutti the password is incorrect naan jedha. Kompiitara kiyyaa seenee keessa seenee itti fayyadamuu danda'an jiru. Rakkoo akkasii kana akkamittiin furree kompiitara keenya itti fayyadamuu akka dandeenyu viidiyoo kana keessatti waliin ilaalla. Yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii keenyaa dhufaa jirtu taanaan garuu chaanaalii keenya kana subscribe gochuun maatii keenya ta'aa jenna. Amma kallattumaan gara viidiyootti dabarra. Egaa paaswoordii kompiitara keenya reset gochuudhaaf jalqaba irratti sooftiweerii tokkotu nu barbaachisa. Sooftiweerii Laazee Soft jedhamudha. Sooftiweerii kanas kallattumaan Google irraa buufachuu dandeessu. Google Chrome browserii Google Chrome banuudhaan as irra keessoo kana irratti Laazee Soft jechuudhaan search gootu. Itti aansuudhaan jalqaba irratti kan isinii dhufu lazesoft.com kana bantu. Sana booda irra keessoo navbaarii kana irraa download kan jedhu kana irratti cuqaastu. Itti aansuudhaan Laazee Soft Recovery Suite Home Edition kan jedhu kanatu freedha waan ta'eedhaaf isana kan nuti download goone itti fayyadamnu. As gara mirgaa kana irraa download kan jedhu irratti click gootu. Sana booda downloading start akka gootunuuf sin gaafata. Start download jechuudhaan software kana jalqaba irratti download gootu jechaadha. Software kun download ta'ee erga xumuree booda open jechuudhaan ni banna. Amma kallattumaan gara installationii software itti deemna. Software amma download goone install goona jechuudha. Okay. Accept the agreement jettu next install jechuudhaan software kana kompiitara keenya kan biraa irratti install goona jechuudha. Steepotii amma hojjechaa jirru kana kompiitara kan biraa irratti kan isin hojjettanu kompiitara paaswordiin isaa banaa ta'e yookaan kan hiriyaa keessanii gaafachuudhaan achirratti jalqaba software kana install gootu jechaadha. Finish jechuudhaan application software haala kana fakkaatuun nuuf bana. Itti aansuudhaan stepin jiru USB yookaanis flash drive kompiitara sanarratti wal quunnamsiistu. Kana jechuun flashii yookaanis USB drive qabdan tokko kompiitara hiriyaa keessanii ka'ee software amma irratti install gootan kana irratti wal quunnamsiistu jechuudha. Flashiin keessan osoo GB 4 ol ta'e baay'ee bayeessadha. Itti aansuudhaan software kana fayyadamuudhaan egaa Windows rakkoo garaagaraattiin furuu dandeenya. Windows recover gochuu dandeenya, data garaagaraa recover gochuu dandeenya, password recover gochuu dandeenya, disk image clone gochuu dandeenya jechuudha. Amma jalqaba irratti nuti kan nuti gochuu qabnu bootable gochuudha softwareicha. Softwareichi ergi bootable flash drive yookaan USB drive irratti bootable ergi ta'e boodadha kan inni hojii isaa hojjetu. Kanaaf jalqaba irra kan jiru kana burn CD or USB disk. USB disk qabna waan taaneef USB disk keenya fayyadamuudhaan software kana bootable goona jechuudha. Kan irratti click gootu. Itti aansuudhaan please select the Windows version of the target computer. Computer keessan innisin password isaa yookaanis password isaa dagattan Windows meeqa akka ta'e as keessaa jalqaba filachuu qabdu. Kana dagachuu hin qabdanu. Amma kan keenyaaf kan koo Windows 10 64 bit dha. Kanaafan Windows 10 64 bit filadha. Isinis akkaataa kompiitara keessaniitiin as keessaa filattu jechaadha. Itti aansuudhaan next jettuuni. Bootable media selection kana irratti immoo USB flash drive fayyadamuudhaan kan nuti bootable gochaa jirru waan taaneef USB flash drive kana filannee itti aansuudhaan start jennaanii jechuudha.
haganni USB yookaanis flash drive keenya irratti softwareicha bootable godhutti obsaan eegna. Steepotii hagammaatti jiran hunda kana kompiitara kan biraa irratti kan nuti hojjechaa jirru kana dagachuu hin qabdan. You must format the USB disk before it can be made bootable. USB yookiin flash drive keenya bootable ta'uudhaaf jalqaba format ta'uu qaban jechaa jira. Flash keessan irraa faayila jiru gara biraatti copy gochuu keessan hin dagatina. Maaliif faayila achirra jiru hunda isaa format godhaa waan ta'eedhaaf jechuudha. So itti aansuudhaan yes jennaani. Duraan dursa faayila flash keessan irraa qabdan kompiitara kan biraa irratti so copy yookaan irraa movie godhattanii bareedaadha. Egaa haala kana fakkaatuun softwareichi USB flash drive keenya irratti milkaa'inaan bootable ta'eetii jira. Itti aansuudhaan finish jennaan. Ergi kana kompiitara kan biraa irratti xumurree booda flash drive keenya kana irratti faayiloonni garaagaraa fe'amuu isaanii mirkaneeffanna. yaa milkaa'inaan bootable ta'ee jira jechuudha. Itti aansuudhaan kompiitara keenya ka paaswordii isaa reset gochuu barbaanne sana irratti flash drive keenya kana wal quunnamsiisuudhaan gara bootkii seennaa jechuudha. Itti aansuudhaan gara kompiitara keessan ka reset gochuu feetan adeemuudhaan ni bantu. Sa'a kanatti bootkii deebiidhaan gadi tuquun ni jira. Kana jechuun deelii taanaan F12 dha. Kompiitaroota garaagaraa kanneen akka HP fa'aarratti immoo F9 ta'uu danda'a. So bootkii keyboardii keenya irraa fayyadamuudhaan gara kanatti dhufna. Ergi bootkii fayyadamuudhaan gara kana dhufnee booda tarreeffamoota dhufan kana keessa USB storage device kan jedhu kana filanna. Itti aansuudhaan jalqabarra kan jiru Lattisoft Live CD kan jedhu kana filanna. Faayila load gochuutti jira. Egaa chaanalii keenya kana subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Itti aansuudhaan gara fuula kanaatti nu fida. Nuti paaswordii recover gochuuf deemaa jirra waan taaneef gara dhumaa kana irra paaswordii recovery kan jedhu filanna. Sana booda reset windows password kan jedhu kana filachuudhaan gara gadii kana next kan jedhu irratti click godha. Alertiin kun wayita nu dhufutti yes jennaani. Next jettu irra deebiidhaan next jettu sana booda accountii keessanis keessa filattu. Fakkeenyaaf kan koo administrator accountiidhaan ture waan ta'eedhaaf isan filadha. Itti aansuudhaan next kan jedhu irratti click gootu jechaadha. Sana booda reset unlock kan jedhu kan irratti click gootu. Resetting Windows password jechaa jira. The password reset successfully nun jedheera. Passwordin kompiitara keenyaa milkaa'inaan reset ta'ee jira. Okay jennaani. Sana booda gara xumuraa kana irraa finish kan jedhu kana filanna. Itti aansuudhaan reboot kan jedhu filachuudhaan gara kompiitara keenyaatti seennaa jechuudha. Walumaan hadaawwanna. Sa'a kanatti kompiitarri keenya ergi nuti paaswordii reset goonee booda banuutti jira.
amma akka agartan kana milkaa'inaan kompiitarri keenya baneetii jira. Entering jedhaani kuno paaswordii maayyuu hin qabu sign in qofaanaan jechaa jira. Paaswordii irraa naaf haqeera, irraa naaf kaaseera. Sign in wayitan jedhutti welcome jechuudhaan nasimataa jira jechuudha. Wow, haala kana fakkaatuun gara kompiitara keenyaatti seenuu dandeenya jirra. Faayila keenya illee nu jalaa hin balleessine yookaanis nu jalaa hin haqne osoo faayilli keenya akkuma jirutti jiru paaswordii qofa irraa haquudhaan kompiitara keenya nuuf baneetii jira. Egaa wanta kana hubachiisan isiniif laadhuu yoo jiraate wanta gaarii qofaaf itti fayyadamaa malee paaswordii namoota garaagaraa ittiin cabsuudhaaf yookaanis immoo paaswordii kompiitara namoota kanneen biraa eeyyama isaaniitiin alatti karaa seeraan alaatiin kompiitara jara akka hin fayyadamneen isin akeekkachiisa. Viidiyoon keenya guyyaa har'aa walumaa galatti kana fakkaata. Akka irraa barattan abdiin qaba jecha yoo isinitti tole laayikii godhaa, sheer gochuudhaanis hiriyoota keessan kanneen biroo bira akka inni ga'u godhaa. Chaanaalii keenya kana egaa sabiskiraayib gochuudhaan akka nu jajjabeessaa jirtan abdii qabnaa. Waan nu hordoftaniif guddaa galatooma.